ذكري yeroo musiibaan yookaan yeroo rakkoon yeroo cinqaa wayii nama qabate jedhamu. Cinqaa sana rakkoo san keessa akka Rabbi nama baasuuf musiibaa wayii yoo nama tuqxe zikrii jedhamudha. Zikrii kana hin dagatina. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانتي الإسلام يا وكما بكما تأي أمانتي the solution for humanity jedhamee ilaallamuudha furmaata ilma namaa waa hundaaf rakkoo amantiidhaan wal qabatu ta'ee rakkoo dunyaa biyya lafaatiin wal qabatu rakkoo kamiifuu furmaata. Furmaata islaamummaan nu kaa'u keessaa inni tokko maalidha? Dhikrii yeroo rakkoo wahii yookaan musiibaan namatti galtee wahii yookaan wanti qalbii namaa rifachiisu wanti qaama namaa jiruu godhu rakkoo wahii musiibaa wahii yoo namatti galte zikrii jedhamudha. Zikrii kana jechuun ajrii guddaa qaba. Kanaaf nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam zikrii kana nu barsiisanii jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qur'aanaan yoo dubbatu maal jedha? Alladhiina idhaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wabashiri saabiriin. Warroota obsan warra yoo rakkoo isaanii galteetiin rakkoon isaan dhoofte obsani gammachiisii jedha. Maaliin isaan gammachiisii? Jannataan isaan gammachiisii jedha. Warri kun warra akkamiiti? Warri obsan kuni warri Rabbiin gammachiisii jannataan jedhu kun warra akkamii jennaan? Alladhiina idhaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Warra yeroo musiibaan isaanitti galtu, yeroo musiibaan cinqaan rakkoo wahii isaan tuqxu warra inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jedhani gammachiisii jannataan jedha. Warroonni kunniin warra jannataati isaan gammachiisii jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Akkasuma nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaaniitiin yoo dubbatan maal jedhani? ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Nama musiibaan yookaan rakkoo wayii isa tuqxee jedhan. Rakkoo wayii yoo nama isa tuqe erga rakkoon sun isa tuqxe booda maal ka jedhe obseetiin innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun Allahumma ajirnii fi musiibatii wa akhlif lii khayran minhaa. Nama zikrii kana jedhe jedhan illaa ajaarahu Allahu fi musiibatihi wa akhlafa lahu khayran minhaa. Rabbiin musiibaa yookaan rakkoo isa tuqxe kana keessaa isa baasu malee hin hafu. Akkasuma mallee waan rakkoo kana caalu waan gaarii bakka isaa buusu malee Rabbiin hin hafuu jedhan. Rakkoo keessaa isa baasa, waan musiibaa kana caalaa isa fayyadaa ta'e waan gaarii isaa fidaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Akkasumas hadiisa birootiin nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam mana isaanii osoo taa'aa jiran maabraatiin hin dhaame yookaan misbaahni wanti isaan ibsataniitiin taa'aa jiran hin dhaame. Achi booda maal jedhanii nabiyyiin innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhanii. Aishaan akkana jettee gaafattiin. Yaa Rasuula Rabbii kuni musiibaan amaa biraatiin baduuni ifaan keenya kan ibsannu kun faanosni kun baduu musiibaan amaa akkana jettanii jennaan nabiyyiin maal jedhanii kullu maa adal mu'mina fahuwa musiiba. Wanti mu'mina rakkise wayii nama Rabbitti amane wanti rakkise martuu musiibaa jedhan. Dogongoraa iddoo kana jiru kan hedduun namaa yeroo baay'ee dalagu kan sirreeffamuu qabu keessaa inni tokko maalidha? Namoonni hedduun yeroo musiibaan yookaan wanti rakkoo ta'ee wanti balaan dingataa wayii aksidantii wayii yeroo itti galutti wanti bakka musiibaa ta'e wayii yeroo argamu maal jedhanii Allahu akbar jedhan hedduun namaa yookaan laa hawla walaa quwwata illaa billah jedhan. Wanti kun dogongora yeroo musiibaan namatti galee kan jedhamu zikrii kana osoo hin ta'in akkuma amma ilaalle istirjaa'a jechuudha yookaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun isa jedhu kanaadha. Sirreeffatuu qabnaa sirreeffadhaas ni jedha. Ilmi kee yoo si jedha kaduu ta'e ilmi kee yoo si jedha dhibamu ta'e rakkoo nama rifachiiftu yoo kadhageettu ta'e gireediin kee fakkeenyuun kas jedha gadi bu'u ta'e qabxii bareedaa fiduu dhabdeeti yoo kadhageettu ta'e wantoota kanniin mara keessatti wantoota kanniin mara rakkoo biraallee rakkoo duniyaa wal qabatu maatii kee keessa rakkoon sitti galuu dhimma kamuu haa ta'u dhimmoota musiiba jedhamaniitiin yookaan rakkoo nama galte jedhamee ilaalaman mara keessatti yoo zikrii kana ka jennu ta'e Rabbiin waan kana caalu waan bareeda waan gaarii bakka nuu buusa jechuudha. Daangaa nabiyyiin maal jedhanii liyastarji'a ahadukum fi kulli shay'in حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وسو ما سريان يوكان
caammaa ka isaa itti hidhatu kun osoo innuu ka jalaa cituuti jedhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haa jedhu jedhan tokkoon keessan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf wantoota jiran mara keessatti rakkoolee nu tuqan cinqaalee nu tuqan mara keessatti zikrii kana jechuu qabna. Zikrii kana itti dalaguu akka hin daganne sirriitti qabadhaa irra deddeebiidhaan sirriitti ilaalaa isiniin jedha. Hiika zikrii kana mee haa ilaallu. Hiikaan zikrii kana maal jechuu? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jechuun maal jechuu? Inna lillahi jechuun inna lillahi milkan wa abiida. Nuti ka rabbiiti. Ka nu uume nu gabra rabbiiti. Wanti nu tuqu marti nu ka isaa waan taaneef saniif nu tuqa. Wa inna ilayhi raaji'uun jechuun nuti gama isaa gama rabbii deebi'uudha jechuu. Nuti ka rabbiiti. Kan uume rabbi gama isaallee ka deebinuudha jechuudha hiikkaan isaa. Allahumma ajirnii fi musiibatii. Yaa rabbi musiibaa yookaan rakkoo cinqaa na tuyxe keessatti yaa rabbi ajrii yookaan mindaa naaf kenni. Waaqlif lii khayran minhaa. Waan musiibaa kan rakkoo kana caaltu bakka naa buusii jechuudha hiikkaan isaa. Hiikkaa isaa illee qabadhaa. Zikrii kana irra deddeebiidhaan haa hafafnu. Namoota biraatiifis sheer godhuudhaan dabarsa. Zikriin kun sirriitti waan isin fayyaduuf irra deddeebiidhaan dhageeffadhaatiin hafazaa qabadhaa. Barnoota yuutuubii kana keessatti kennaman subscribe godhuudhaan hordofaa. Faayidama keessanii fi faayidama akhiraa barnoota akhiraa keessaniitii fi yeroo gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.